Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTube irratti wantoota gurguddaa badaa ta'an kan chaanalii keenya nutti cubsiisuu dandayan. Akkasuma wanti nuti yoomuu taanaa YouTube irratti gochuu hin qabne maal akka ta'e bal'inaan waliin ilaalla. Turtii gaarii. Haganaa danda'ameen gabaabsuu yaalee tan fide keessattuu kan namoota keenya walitti dhiyaatan jedhen seera YouTube dhorkaa ta'an isinii qabadhee dhufeen jira. Spam deceptive practice. The YouTube community is one that built on trust. YouTube community wal amantaa irratti kan uumamedha. Content that intend to scam, mislead, spam or defraud others user is not allowed on YouTube. Wannoonni YouTube irratti hin danda'amne keessaa ka jalqabaa spaamiin namoota biraa acabarbaruuf yookaan fakkeessuuf wanni namoota biraa YouTube irra jiran dogoggorsuuf wanni YouTube irratti dabarfamu dhorkaadha. Wantoonni kun maal maali? Isa jedhus itti deemna. Nama biraa dogoggorsuudhaaf wantoonni acabarbaruudhaan wal qabatee jiru hundisa dhorkaadha. Maal maalime kan as keessatti argamu? Isa jedhu waliin haa ilaallu. Wantoonni akkuma amma isiniin jedhe wantoonni tokko haga 5 irratti argaman kun waan silaa YouTube irratti dhorkaa ta'e tokkoffaan spaamii fi deceptive practice and scam policy. Tokkoon jaraa yoo banne ilaalle karaa nu fageessa. Kanaafuu gaggabaabseen haganaa danda'ame isinitti muu yaala. Wantoonni fakkeessaadha yookaan nama acabarbaruudhaan waan acabarbaraadhaan wal qabate dhorkaadha. Impersonation policy kun qofti mataan isa seera dheeraa of keessaa qaba. Angaruu gabaabseen tokko lama keessaa isinitti hima waan inni ta'e jechuudha. Keessattuu waan naannoo namoota keenyaatiin wal qabatu. Hundi jaraatu hiika mataa ofii qabu. Impersonation kun a channel that copy other channel profile. Channelin tokko profile channelii biraa copy gochuu, background or overlook and fill in such a way that make into like someone else's channel. Gara adda addaatiin channelii isaa sana channelii keessattuu nama ol guddateen channelii isaa profile isaa fudhachuudhaan waan adda addaatiin channelii nama sanaatiin wal fakkeessuu yaalu. The channel does not have to be 100% identical. Dhibba wal fakkaachuu miti. Garuu haga ta'e wal fakkeessuu yaalu channelii nama sanaatiin. Kiyyas akkasaa haa guddatu jechuun natti fakkaata. Channelii ofii kan nama sanaatiin wal fakkeessu. Channel with the same name. Channelii maqaa tokkicha and the image as another channel. Fotoon isaas akkasuma akka kan nama biraa. With the only difference being a space. Yookaan garaagarummaa gidduu maqaa sana banuu inserted into the same name. Into the name. Xiqqoodhuma addaan maqaa sana addaan godhanii fakkeenyaaf waan akka 0 faa itti dabaluudhaan. Maqaa channelii nama biraatii wal fakkeessanii qubeedhuma xiqqoo itti dabalu dogoggora guddaa YouTube irratti waan akkasii dalaguun. Sadaffaan liinkii dhorkaa ta'an channelii jala kaa'u gara websaayitii dhorkaa ta'anitti nama ergu gara third party adda addaatti bakka YouTubein silaa mul'ifamuu hin qabne mul'achuu. Fakkeenyaaf waan akka walqunnamtii saalaatti nama ergu walqunnamtii saalaa asiin akkana gootanii deemtanii ilaaltu. Waan dhugiitiidhaan wal qabate waan kijibaa wal qabatetti nama ergu wanni akkasii baay'ee dhorka liinkii akka sana achi jala kaa'uun jechuudha. Fake engagement policy. Fake engagement policy'n kijibaan view argachuu view ofii guddisuudha jettanii wantoota seeraan alaa tahan ofii keessanii fayyadamu. Wanni ofiin keessanii jedheef waan isin beekuuf hin jedhe. Namoonni baay'een sa'aatii guddifachuuf jettanii ofii keessanii waan daawwattaniif wantoota kanaan wal qabatan fake engagement policy jedhamu. Waan akkasiirraa of eeggachuu. Seerri isaa wanni himaa jiru kun hiikni jara kanaa kana qofa ta'eefii miti. Waan namoota keenyaan wal qabatan irraa hirrisee himaa jira. Malee daqiiqaan 100 jara kana qofaayyuu hin ga'u. Additional policies. Additional policy keessaa wanni isinitti himuu keessattuu waan akka YouTube kana akka namni karaa dogoggoraatiin itti fayyadamu nama biraa gorsuu karaa kijibaatiin mala akkasii maltanii akkas gootanii jechuudhaan sa'aatii guddifachuuf ta'uu waan adda addaati dhorka wanni akkasiis akka namni dogoggora uumuu jechuudha. Sensitive content warri jedhaman immoo jara kami sensitive content kan nuti irraa of eeggachuu qabnu. We hope to protect viewers.
viewers yookaan immoo namoota YouTube daawwatan eeguuf creators and especially minors. That's why we have got rule around keeping children safe. Daa'imman safe gochuuf yookaan immoo daa'imman eeguuf waan akka walqunnamtii saalaa yookaan qaama qullaa and self harm. Sensitive content keessatti waan argaman keessaa self harm of miidhuu irra. Learn what's not allowed on YouTube. Baradhaa. And what to do if you see content doesn't follow the policy. Seera YouTube cabse immoo yeroo isin argitan maal gochuu akka qabdan. Wantoonni sensitive content jalatti yookaan immoo waan bareechamee eeggatamuu qabu sensitive ta'an keessatti daa'imman eeggachuu akkasuma walqunnamtii saalaatiin waan wal qabate fi qaama qullaadhaan akkasuma of miidhuu irraa of eeggachuu. Wantoonni kun maali ni ilaalla wajjiniin. Inni jalqabaa akkuma isin ilaaltan nudity fi sexual content policy. Waan qaama qullaa namaa agarsiisu fi waan walqunnamtii agarsiisuuf yaalu irraa of qusachuu waan akkasii hojjechuu irraa YouTube irratti kan namaas ta'u keessanis ta'u irraa of eeggachuu. Thumbnail policy. Seera suuraa kan namoota bebbeekamoo fayyadamuu dhiisuu akkasuma suuraa qaama qullaa ofirraa qabu fayyadamuu dhiisuu waan baay'ee of keessaa qaba innillee. Thumbnail kan isin hojjechuu qabdan waan mata duree keessaniin wal fakkaatu qofa hojjechuutu isinirra jiraata. Suuraa namoota beekamoo fayyadamtanii waan nama sanaa achi keessatti hin dubbanne taanaan seera cabsitan. Child safety policy. Mirga daa'immanii irratti sirriitti of eeggachuu. Taayitaa keessanitti fayyadamtanii daa'ima asiif achi darbachuu waan daa'imaa hin malle daa'immatti agarsiisuu. Daa'ima qabatanii waan hin taane hojjechuu dhiisuu. Daa'ima qabatanii waan bareedaa hojjechuun ni danda'ama waan nama barsiisu garuu waan daa'imni sun hojjechuudhaan malle hojjechiiftanii viidiyoo waraabuu dhiisuu. Wantoota daa'imman miidhuu danda'an wantoota daa'imman arguu hin qabne waan akkasii daa'ima itti galchanii waraabuu irraa of eeggachuu akkasuma waan daa'imman ilaaluu hin qabne hundi keessanuu sammuu keessan keessatti ni beektu. Wantoota wrong akkasii irraa of eeggachuu. Suicide and self harm. Like fakkeenyaaf nama of ajjeesaa jiru dhugaadhaan viidiyoo isaa waraabanii YouTube irratti gadhiisuun dhorka. Akkasuma of miidhaa of ajjeesuufan kana godhaa jira of miidhuufan kana godhaa jira waan jedhuun gocha sana godhaa viidiyoo waraabuu irra yookaan immoo viidiyoo sana YouTube itti ol baasuu irra sirriitti of eeggachuu. Violate or dangerous content. Wantoota seera YouTube cabsan yookaan immoo faallessanii fi wantoota jajjabaa ta'an waan sodaachisaa ta'an hate speech dubbii namaaf nama walitti naquu danda'u yookaan immoo haasawa badaa ta'e irraa of eeggachuu. Predator behavior, graphic violation, malicious attack and content that promotes harmful or dangerous behavior isn't allowed on YouTube. Wantoota gara badaatti nama geessan gara suuraadhaanis haa ta'u jechaanis haa ta'u gochaanis haa ta'u waan adda addaatiin gara nama gara waan badaatti nama gorsu jechuudha. Akka namni waan badaa ka'ee godhuudhaaf akkas godhaa akkas ta'aa jedhanii waan badaa nama gorsu wanni badaan sun maal akka ta'e tokko lama isinii jechuu hin barbaachisu. Inni tokkoffaan harmful or dangerous content policy. Waan harmful ta'an waan sodaachisaa ta'an yookaan waan nama miidhan like amantaadhaan isa ta'u zariidhaan isa ta'u waan akkasiirra of eeggachuu. Violate or graphic content suuraadhaan isa haa ta'u jechaanis haa ta'u waan seera cabsanirra of eeggachuu. Sadaffaan violent criminal organization like organizationii ta'e yookaan kaampaanii ta'e kaampaanii dogoggoraa yookaan immoo kaampaanii badaa wayii beeksisuudhaaf lallabuu. Kaampaaniin kun yookaan immoo organizationiin kun baay'ee bareedaadha jedhanii waan dogoggoraa tokko beeksisu waan kijibaa ta'e waan ummataaf hin malle waan namaaf hin malle waan gorsaafillee hin taane waan badaa hojjetu sana beeksisuudhaaf yaalu. Hate speech policy. Seerri kun umurii irratti ta'u nama beekaa irratti haa ta'u amantiidhaan haa ta'u gosaan haa ta'u biyyaan haa ta'u waan jechoota ajaa'aa ta'an jechoota biyya keessatti silaa gosaan wal arrabsinu yookaan amantaadhaan wal arrabsinu asirratti fayyadamuun
dhorka. Walumaa galatti wanni arraba jedhameef jechoonni sila dogoggora taayan hundi jiraatu dhorka. Jechoonni keessattuu arrabaan yookaan immoo jibbiinsaan wal qabatan hundi jira dhorka. Kan shanaffaa harassment and cyberbullying policy. Seerri kun seera baay'ee dhorka. Nama tokko YouTube irratti sosodaachisuu nama dhuunfaadhaan YouTube irratti wallolanii nama sana akkanan si godha achiin si baasa jedhanii nama sana sosodaachisuu irra of eeggannoo gochuu akkasuma arrabaan tuquu irra of eeggachuu. Inni itti aanu regulated goods. Certain good cannot be sold on YouTube. Find out what allowed and what isn't. Wantoota ilma namaa kana miidhuu dandayan qaama isa ta'uu sammuu isa ta'uu waan miidhuu dandayan gudi tokko YouTube irratti gurgurtaaf beeksisuun dhorka. Fakkeenyaaf masaara dhugiitii waan akka waan xuxuuxan kana waan sila ilma namaa miidhuu danda'u waan nama hin barsiifne waan suusiitti nama geessu waan nama miidhuu danda'u tokko YouTube irratti beeksisuu irra of eeggachuu. Dhugiitii wal qabataa masaaraadhaan wal qabataa waan adda addaa. Sale of illegal or regulated good or services policy. Seera waan gurgurtaa keessatti waan qaama namaa miidhuu danda'an keessatti dhorkaa ta'an jechuudha. Firearms policy. Seera masaaraa dhugaa qabatanii dhufanii masaaraan kun akkasii asitti gurgurraa achitti akkas goona masaaraan kun bareedaadha jedhanii waan akkasii beeksisuu irra sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu. Inni dhumaa kun kadhumaarra jirra amma misinformation. Certain types of misleading or deceptive content that serious risk of egregious harm are not allowed. Misinformation. Informationii kijibaa yookaan immoo ergaa kijibaa nama biraan gayu. This includes certain type of misinformation that can cause real world harm. Addunyaa kanarratti rakkina guddaa rakkina cimaa badii guddaa waan uumuu danda'u like promoting harmful remedies waan sila nama balleessuu danda'u beeksisuu or treatment yookaan immoo gara treatmentiitiinis gara aafiyaa kanaan fayyaadhaanis haa ta'u maaliin certain type of technically manipulated content or content interfering with democratic process. Waan dhimma dimokiraasiitii wal qabate irratti waan kijiba ummata sammuu ummataa kana keessatti naqu. Misinformation policy'n egaa kanuma amma jenne waan ergaa kijiba nama biraan gahu dhimma mootummaa irratti ta'u dhimma adda addaa irratti ergaa kijiba nama biraan gahu heddummeessu. Election misinformation policies. Filannoo irratti waan sila ummanni dhugaa dhaga'uu qabu kijiba nama biraan gahu. COVID-19 medical misinformation policy. Dhimma COVID irratti dhimma corona irratti waan kijiba nama biraan gahu like hinjiru akkasii jedhanii waan soba nama biraan gahu waan addunyaan sila irraa of eeggachuu qabu. Hin eeggatina hin kaawwatina maaksii jettanii waan kijiba nama biraan gahu. Vaccine misinformation. Dhimma kittibaatii irratti waan kijiba kittibaatii akkasii hin kattabatina ilmoo isin dhabsiisa waan akkasii kijiba akkasii irra of eeggachuun isinin jedha. Seerri YouTube baay'ee bal'aadha. Garuu kan namoota keenyaan haga ta'e walitti dhiyaatan keessaa gingilcheen isinii fidee akka isin irraa barattanii irraa of eeggattan abdii guddaan qaba. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Namoota baay'ee seera YouTubeetiin chaanaaliin jalaa cufamaa jira. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Ka hafe yoo jiraate kutaa biraatiin walitti deebina. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.